يا وانقدان ثمان نما كينيا تاتي دير الردو برتو تكينيا تماتي والنجولين دبراب دبرتو تاتي كيستي كم بيا رباتي فجاتي قرينا دايلماني تركوب ريفتي باتي الرجالنا دا فباب يجياتي ركو جراتي سلالولي تلفاتي يا وان المنماتات وان قبر ما ولافتون وجلني يا ربي قرقها ارسكي كرني هم كبودي باندو برتي تدفو ميكا كمفوكي رادر بتميكفو فيام من أبات دوان زيلن لفو ولا ركو كنا ينون راجفو يومي قيان دربكو بابا سونفو هنگربين بدهدو كننو فيفو نمتو رسل اسواقنا تنفو وفرمان ندفو انسانفو ربي تركني يونو والتاني يا ربي غرغا ارسكي كدني ركود دبرتما باي دوان تاتي ميكاتا مكني نكنتاني تاتي ميكاتو سوميلان ديم تولبون باتي كان كوما درجن بنين ساتونياتي انكي ربين باسي كوفتي نجاباتي رايتي اچي كيسي قباب جلام باتي برمدون سورتين قبرنماتاتي لغيو بواقع باتي غريت تكيكني ملتين سيرني يا ربي غرغار ساكي كدني لغاد الرجال ماتي جيجياتي هذا فبابيا دنيا خيري كباتي كوبابيا باون سيران على تاتي أما سرقو براتي في ذات الباتي وقامي قدين كاربا كيسباتي وانرقت ماتي وقرقارتي كاتي جرو في جرجو ركنتي تاتي هرمتي بلتي سيدا بجون فقاتي كان ركو ما يهملت وداتي عمرين قايلة سي وبدراتي كاتي ركني دجاتي تاتي دبين كن ابدو تانا دبني يا ربي غرغار سكي كدني والله سينا كيسي دبي جبدو توسين ركو ماتي سيسيفتا عبدو بودك متاتو انيو سيدا يادو كوان دي رجيرو ريسا وان فيدو عمري لتيرو مانا يرون سي قبابدو يرون سي لادير ورما بربادو ويتسيم فول الرجل ما قبدو دين كان ما كيسا اوتو سنتابدو عمري نمدي ما قبدي قدين نابدو يرو سي يادتي يادو وانا تتمان نابتون تاني يا ربي غرقا ارسكي كدني الله يا مولانا توكي جاكين دين كمني ستبكني يا ربي غرغا ارسكي كدني الله يا مولانا توكي جاكين دين كمني ستبكني يا ربي غرغا ارسكي كدني كنن كيسا ركو هواني وبلتي إيرا شريكة إيرا هذا إيرا وبلتي ركو وبلتي قوتي تكنيا سي ركن نجرينيا بيجرا قدانسي باسي يادكو سي باسي بوسي ركن نمتان ساجلك إيه أسي بيوت عرباتي جولي كينيا جولي مقالا جدا قفكيسا نمني كينيا nama kuma afurtamii tokkotu jira kan visa kan tini qabu kan iqama qabu kan tin jiraachuu qabu silaanutu iqama kenne fi tura rabaas jiraachisa abbaan jifaan iqama kennaniiti fi hindootaas jiraachisa tura abbaan jifaan iqama kennaniiti fi yamanoota fidanii asitti galchanii rakkina isaasitti wallaana tura abbaan jifaan arrayin maalisaanii alatti godaante kuulii arabaa taate hojjettu arabaa taate kan dura hojjechiifataa turte amma yoomitti kuulii arabaa ta'urra kuulii
hojjettu arabaata urraa yoom hojjettu ofii taati laata ardii utuu qabdu maaliif akkana taati gaafii jedhuun as keessatti gaafadhe gaafiin gaafadhe kun rakkoo kana qofaa miti kan isiin dubartoota keenyaaf saaxilte gaafa asirraa baatu waggaa 20 asii deemti dhayitee yeroo isin hojjettee haadhaaf abbaa teessee ilaaluun itti ulfaatee jennaan asii yaate dubartoonni keenya akkuma beekanu rakkoo haadhaaf abbaa rakkoo fideetu fide ofiin hin dhufne ardiin keenya waan nutti gaditti kennine ollatti kennuu hin dinne garuu namni gaafa rakkatee ka'ee bakka itti rakkatu rakkate akka hin taane ta'a jechi kun naa hubadhaa namni gaafa rakkatee rakkinuma sana bakka itti rakkatu ammoo rakkate akka hin taane ta'a kanaaf dhiisee irraa godaana. Godaansi baay'ise godaannisa keenya godaannisa godaansaa jedheen asirra kaayyadhe. Keessa kootu dhiiga qaba, keessa kootu cabaa qaba, keessa kootu na dhikkifatee jennaan asirratti malaafadhe. Kanaaf kana qofa rakkoon maayyii dubartoota keenyaaf haawwan keenya irra qaqqabe isin kaan ilmaan dhiiftee yaate isin kaan haadhaaf abbaadhaaf jecha biyyaa baate isinis beektuudha akkuma namaatti jiraachuu dandeessi ardiis bal'aa qabdi laftis isiin waakkanne garuu akkaa fi bakka isii dhabe akkaa fi bakka isii dhabe immoo isin hundi keessan hin beektan. Kanaaf yoom deebifanna isa jedhuun duratti rakkoon har'a keessatti isin saaxilamte sa'aatiin namni haadha manummaadhaaf barbaadu umrii dubartii sa'aatiin inni keessatti jalaa soolla'u hin beektan hundi keessan iyyuu namni obboleettii qabu haadha manaa of jalaa qabu intala durbaa qabu kana hin beeka. Dhiirri waggaa 30 waggaa 40 50 fuudhee abbaa manaa ta'a. Dubartiin umriin isiin haadha manaatiif geessu gabaabaadha. Kana rakkoon isiin maayyii irratti rakkoo haadhaaf abbaatiif saaxilamte rakkoon inni lammaffaa isiitti as dhufe yoom haadha manaa taate ilmoodhaaf haadha taati yoom eegaachi rakkoo haadhaaf abbaa gargaartee achi as deebite eenyuuf haadha manaa taate eenyuuf ilmoodhaaf haadha taati isa jedhu kananas keessatti malaafadhe ifa manaa godhaana of gochaa silaa sagaleedhaan anis hin dhageessisa sagaleen kan koo kaneessana jalaa duudeen of gochaan isiniin jalaa kootu naa jira. Nagaatti salaamu alaikum. Galatoomaa Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa bakka isaaniitti hamileedhaan